GC suni kalande Ethiopian January Ethiopian kalande Bulgarian kalande Graduate college New generation. Mal jechuudha kun. New generation jechuun kun garuu ifaatti maal ta'e ibsa. New generation jechuun ibsa. New jechuun haaraa jechuudha. Hojii deema yeroo Garuu ifaatti new generation yeroo jira maal jechuudha. Eshi galatoma gaafi nama faymoo kas bara kampaasii keessee waggaa jalqaba fees jiranta gara giddugaleessaa kanaafatti gara wanti jiisee jechuun maal jechuudha? Jiisee jechuun Jiisee sun maal bakka bu'u? Mana nufi gaafadhaare eeshi gaafi ko sare faymoo akkas ture hiriyooti kee yookiin obboloonni kee gaafa dhufan siisan ingiliffaan waan siin jedhantu jira maal siin jedhu yeroo sii gammadu yeroo dhufan si eebbisan graduation maal jechuudha eegsisaa gallatti Bagattiin si ga'ee jechuudha. Maqaan koo Dajanee Mulgeetaa jedhama. Dajanee Mulgeetaa. Dajanee Mulgeetaa. Muummee maal irraati kan itti eebbifamu? Muummee Economics irra. Economics riftii kam? New generation. New generation. New generation jechuun kun eegsisaa gallatti maal ture? New generation jechuun akkuma maqaa isaa yaa'u new jechuun haaraadha. Dhaloota haaraa jechuudha. Dhaloota haaraa. Fakkeenyaaf hiriyaan kee yeroo si eebbisiisuu dhufu jechan isiin jedhu jira. Jechi sun maal ture? Baga gammaddee jedha. Ingiliffaan jecha baga ittiin si ga'e congratulations. Okay, congratulations jechuun eegsisaa gallatti maal ture? Baga gammaddee jechuudha. Baga gammaddee baga ittiin si fakkeenyaaf mooraa yeroo galtu jalqaba irratti fileessi jedhamta. Giddu galeessatti siinerii jedhamta. Haradhuma yookiin yeroo eebba kee waggaadhuma gaafa geessu jiisisiin jedhu. Jiisiin sun eegsisaa maal ture? Jiisee jechuun waggaa xumuraadha. Jiisee jechuun xumura jechuudha. Akka gabaa jeewwate yeroo baay'ee graduate. Guutummaan isaa graduate college. Gabaa jira guutummaan isaa maal? Mal jechuudha kun. Garuu hunda isaan beeku gin. Isti waa ammoo beekte yaada. Congratulations mogguleeshi. Congratulations waan isaan beeku. Jiif siinsu maal bakka bu'u? Siin maal bakka bu'u? Gabaajii ta'uu isaa beeka gin. Beeka jiifi siinsu maal bakka bu'u? Walumaa afaan moo yoo dubbisite yoo dandeessu.
Congratulations sanatti fudhadhan beekon. Garuu Bifti moo yuunivarsiitii irraa eebbifamamti hiriyaan kee? niwra. Kutumaan isaatu maal ture maqaan? New generation. New generation. Gani! New generation jechuun kun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf hiriyaa kee kana bira gaafa deemtu maal jettaan Ingiliffaa fayyadamanii waan ta'e jedhan tokko jira maal jettaan? Congratulations. Congratulations. Congratulations jechuun maal jechuudha? Baga gammadde jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo waggaa 3 ta'u waggaa 5 ta'u barattee gaafa dhumarra geessuuf GC jedhu. GC jechuun maal jechuudha? Ani GC ni qubee jaaf qubee caa ta'uu isaan beeku malee hiika isaan beeku. Hiika isaan beektu maaf GC jedhu waan hiika hin qabne jiraatu? Yoo na hiika isaan atu hin beekne ta'a malee hiika qabaachuu danda'a. Maqaa kee? Wanti olaani jedhamti muummee maal irraati kan itti eebbifamtu? Accounting Financial Rift Valley maaliiti? Yuunivarsiitii akkamii kan New generation. New generation jechuun hiiksaa kallattii maal ture? Dhaloota haaraa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni si eebbisiisuu dhufan yookiin fira kee obbolaa kee ta'u jecha isaan siin jedhantu jira yeroo si eebbisiisuu dhufan jechuudha gammachuu kee hirmaachuu fi jechichi maal ture? Gammachiisaadha baay'ee. Jecha isaan siin jedhan sun maal ture? Ingiliffaan jecha isaan siin jedhantu jecha namoonni si eebbisiisuu dhufan siin abaaboo siin kennantu jecha sun maal ture? Congratulations. Hiikisaa kallattii maal ture? Gammadeesh guddaa galatu fakkeenyaaf yeroo mooraa mana barumsaa seentu jalqaba irratti fireeshii siin jedhu giddu galeessatti siin jedhu bara dhumaatti GC jedhu ati barana GC turte GC jechuun sun maal ture? GC sun hiikisaa maal ture? GF siin sun Sama itu mana kisah tu? Kisah dah cuma. Please! Bunatti hanse sammuu kee export goonaa jedhe yaa. Ishii guddaa galatoomii bakka gammaddee bakkatti sigee waan eebbifamteen waan barattee akka hojii argatu si gargaara. Jechuun suni giraajuweetii ture ulfaadha. Guddaa galatoomii. Gaaffii uummatni qabanii kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti qaba yoo biraa fi yookiin gaaffii yookiin biraanchi biraatee mootii deemuutti nagaan tura.